ergoolee san keessatti yoo kuwaasii maanootu wixe dirqama gooliin si galuun isaa waan hin oolle. Namni hedduu maanoo tuqee jira amma. Namni hedduun maanoo tuqee jira. Biltsiginnaan keessa nama jiru sabboonaa kenna jedhanii faarsuunis tokko maanoo tuquudha jedhee fudhadha. Maanoo kana sababni tuqameef ammoo sababa garagaraatu jira. Warri maanoo tuqan kunis warruma qabsaayaadha jedhanii yeroo dheeraadhaaf Abiyyi Ahmad dura dhaabachaa turanidha. Mootummaa biyya bulchaa jiru dura dhaabataa turetu hangaa isaan goota kenne. Amma namni hedduun piroofaayilii irrallee kaayate. Kuni maaliif maanoo kana tuqan isaan kun ka jedhullee dubbachuu deema. Maanoon kuni ka tuqameef sababii obboleessa kenna ka wareegame ustaaza kenna ustaaz Kamaal Heboo dhugaa isaa haa baatu jetee namoonni tokko gaafii garagaraa kaasaniif gandummaa jennaan utaalanii dhaqanii goota kenna wayii dhufte jechuudha. Nuti garuu ka gaafanne obboleessi kenna biltsiginnaa keessa hin jiru akkuma isin beeytan nama paartii kanarraa wala baati osoo qabsoo geggeessuu amrii ta'ee dhageennee naanii maalitti akka amrii ta'ee gaafachaa turre jechuudha. Jaalbantiin fufaallee as jala jira. Baga nagaan dhufte obboleessa kiyya maal amma waa maraa adda baafannee namni beeytanii waa baay'ee jijjiiramaa jira. Fuuluma dubbiin nama dhufteen gulufuun siyaasni bahara jechuun osoo hin beeyne keessatti xiillaa taata jechuudha. Isa kana irratti haasaa obboleessi kenna hangaa isaan godhe irratti namoonni gariin gammaddanii nama hedduu nama dhiifama gaafatu arge dhiifama adda ebaluu teenna ka jedhu hedduu argan. Waa takka isinitti maani. Hangaasaa Ibraahimii Ustaaz Kamaal Heboo yoo ka waliif fiddan taate dogoggora guddaadha kanas sirreeffadha. Ustaaz Kamaal Heboo bosona seenee qabsoo osoo geggeessu wareegama. Biltsiginnaa wajjin nama jiruu miti. Nuti ammoo ajjechaa isaa waan gara biriin dhageenyeef dhugaa isaa nuu baasaa innee gaafii gaafanne malee gandummaa fi miti kana goone jechuudha. Amma asirraa kaka'e namni hedduun dogoggora dalage. Gariin ammoo anatu siidaa sii dhaaba anatu dhiifama sii godha ka jedhu illee jira. Isaan kan akkamitti ilaaltaa yaa profeesarummaa tan akkamitti argattan isin profeesara ka jedhee na gaafatellee hedduu jira. Profeesar Ahmad Culullee narraa namoota maanoo tuqan hundaayyuu deebisuufii dhufe. Haasaa kana akkuma madaallii siyaasaatitti haasaa anjibbaa biraa hangaasaa irraan qabu hangaasaa waa jechuufi miti garuu dogoggora dalagame irratti waa dubbachuu barbaanna. Siidaa siidhaamna ka jedhe siin jira. Dhiifama sii godhe ka jedhe siin jira hangaasaadhaan. Hangaasaa ani dhiifama sii godhee jira. Oromoonis dhiifama sii godhaa jedhamee jira. Oromoon tun tamita hangaasaa dhiifama gootu. Ta Facebook har'aati moo ta biyya keessatti hidhaa jirtu moo ta ajjeefamtee dhiifama hangaasaa godhuu deemu. Isa kanallee itti yaadanii osoo dubbatanii dasna jedhe ture. Amma ammoo ani isa kana hunda bakka takkatti walitti isinii qabee dhufe. Siyaasa torbee kana keessan xiinxalline har'a gadi bu'ee isinii xiinxalla jechuudha. Isa kana jechuun dhugarra dhaabadhee dubbadhaa, haqarra dhaabadhee dubbadhaa, gandummaa kan qabne oduu qulqulluu haqa jirtu lafa kaayee deema jechuudha. Kaleessallee dhugaa obboleessa kiyyaa hogguu gaafadhu gandummaaf hin gaafanne. Warra ammoo jecha saniin faallaa garagalee gandummaa galee obboleessa keenna goota keenna obboleettiin tun goota teenna ati tun goota teenna jammare sanarra walirraa dubbanna. Maanoon tokko yokkoo tuquramu waa calalu in calalaa barra. Calalee gama tokkotti baasa jechuudha. Amma kanaaf isinii dhufe sheer godhaa addunyaa kana mara waliin gaya. Inni jalqabaa obboleessi keenna Hangaasaa Ibraahim bakka bu'aan mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa dhufanii laayivii dubbatanii turan. Laayivii dhufe keessatti Hangaasaan waa 3 waa 4 dubbatee jalqaba irratti fonqolchi 4 kiloof situ aanee jecha jedhu tokko fayyadamaa ture. Fonqolchiin kun eenyuun fonqolchuudha isa jedhullee asumaan Hangaasaan waan kana yoo itti yaade deebii akkanaa deebisu barbaada. Fonqolchi jechi jedhu kun eessaa dhufe? Sila xaqlaa ministeeri Abiyyi Ahmad kana fonqolchi namoo Shimallisiin fonqolchini Abiyyi dhiifnamoo fonqolchi waan kanallee itti yaaduu barbaachisa. Eessaa dhufe jechi kun? Fonqolchiin kun ammoo Shimallisi mamoo muummicha ministeeraallee waliin qabanii fonqolchuudha. Isa kanallee itti yaada tokko kanarraallee bal'inaan dubbachuu qabna. Inni lammaffaan ajjeechaa jumlaadhaan Wallagga irratti raawwatame. Ajjeechaa jumlaan Wallagga irratti raawwatame karaawwate waraana adda bilisummaa Oromoo ABO shanee osoo hin taane mootummaadha jedhe Hangaasaan. Tokkoffaa lammaffaan isa kana. Sadaffaa irratti dhiifama jedhe. Dhiifama gaafate obboleessa keenya yookaan qabsaawaa keenya gameessa Haji Jawar Muhammad dhiifama gaafate.
dhiifamaa na dogoggorsanii nan balleesseetiniin si waa jechaa ture akka na dogoggorsiisanii akkasi arrabsu na godhanii jedhe. Okay, bareeda. Dhiifama kanas nun ilaallatu kunis. Ummata Oromoollee akkasuma dhiifama gaafate. Amma namni gariin dhiifama sii goone jedhee ni jira hangaasaadhaan. Oromoonis dhiifama sii godha ka jedhe illee hin dhabamu. Isa kan akkamitti ilaaltaa ka jedhu irraa dhufe jechuudha. Jalqaba irratti haasofni Hangaasaa Ibraahim waan baay'ee wal xaxa jira. Jalqaba irratti Oromoodhaaf namni qabsaa'u nama tokko irratti hin qabsaa'u. Namni Oromoodhaaf dalagu nama tokko irratti hin dalagu. Qabsaayaan Oromoof qabsaa'e erga jedhamee nama tokkotti hin qabsaa'u. Isa kana tokko wanni ani irraa dubbachuu barbaadu. Inni lammaffaa irratti Hangaasaan mana maree bakka bu'ootaa keessa paarlaamaa urga seene. Oromoon tun Hangaasa irraa maal barbaada? Waan Oromoon barbaadu san Hangaasaan maal hojjete? Warri Hangaasaadhaa siidaa dhaabuu deemtan, warri Hangaasaa profaayilii irra kaa'atan, warri Hangaasaa goota kenna jettaniin waggaa kana guutuu haga dabre mana maree bakka bu'oota ummataa keessatti Hangaasaan ummata Oromooti maal hojjete, maal dalage, maal bu'aa buuse waan kanallee lafa kaayaa nuu fida. Takka jira. Sadaffaa irratti ammoo dhiifama Hangaasaa godhuun feesbuukii maani? Eenyu fa'aatu Hangaasaa dhiifama godhe? Akkamitti dhiifama gootaniif? Isa kanallee deebii barbaachisaa jechuudha. Hangaasaan ajjechaa jublaa Wallagga irra raawwatame ka hojjete mootummaa naannoo Oromiyaa jedhee nama 2-3 maqaa kaaseera. Mootummaan Itoophiyaa ammoo waan kana akka biraatitti gabaasee jira. Ajjechaa Wallagga irratti raawwatame ka raawwate waraana Abaa'oo Shanee jedhamuudha jedhe mootummaan. Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo Abaa'oo Shanee jedhanii isaan waamanis ajjechaa kana keessaa nu harka hin qabnu ka raawwate mootummaadha jedhe. Hangaasaan ammoo dhufeetiniin mootummaan raawwatee jedhe. Inni kunillee xiinxala guddaa barbaachifti. Awwalumaa galatti warra Hangaasaa dhiifama gootaniif isinirraa jalqaba. Achi booda Hangaasaa fi pireezidaantii naannoo Oromiyaa jidduutti waan godhamaa jirurraa dubbadha. Warri Hangaasaa dhiifama gootan Hangaasaan Ibraahim obboleessa keessan isin jalaa wareegame Muhammad Amiiniin mataa isaa bakka birii fuutanii, harka isaa bakka birii fuutanii, luka isaa bakka biraatii fuutan guyyaa takka gaafii isinii gaafatee beeka. Obboleessi keenya Muhammad Amiin biiroo isaatii fuudhee ajjeefame. Awwaala dhabe. Mataa isaa bakka birii fuudhan, luka isaa bakka birii fuudhan, harka isaa bakka birii fuudhan. Gaafii kana isinii gaafatee Hangaasaan isin bakka bu'ee qabsaayaa kennettanii irra itti gammaddanii. Gaafii obboleessa keessa wareegame isinii gaafate. Tokko. Lammaffaa ummanni maqaa Hangaasaa Ibraahimiin Abaa'oo Shanee deeggarta jechuudhaan waggoota dabran kana keessatti dhiittuudhaan ajjeesuudhaan mana hidhaatitti hagarraatitti mana hidhaa jiran hidharraa hiikamanii jiranii. Warri Hangaasaan Ibraahim guyyarraa azzabee maatii isaa azzabsiisee Abaa'oo Shaneetii walitti hidhata qabda jechuudhaan dararaa irraan ga'e Hangaasaadhaaf dhiifama godhee an Facebook warra taa'ee biyya faranjii Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa taa'ee Hangaasaa dhiifama sii godhee Hangaasaan qara walloltee qabdaati. Simiidhee qaba Hangaasaan. Fira keessirraa ajjeesee qaba. Obboleessa keessirraa hidhee qaba. Abbeeraa keessirraa hidhee qaba. Akaakayyuu keessirraa hidhee qaba. Warri inni namarraa ajjeese, warri inni namarraa hidhe, warri inni darare Oromiyaa keessa jira. Isaan dhiifama haa gaafatu. Isaantu dhiifama godhaaf. Dhiifama Facebook irra Ameerikaa irra teettee yeroo makiinaan keessatti qorre qilleensa o'aa banattee yeroo makiinaan keessi o'e qilleensa qorraa banattee koolaa kiksii bergarii biyya ambaa gosa barbaadde nyaachaa Facebook hangabbaatee dhiifama sii godhe jecha jedhu kana eessaa fiddan? Deebii ummata bal'aati kun. Hangaasaadhaa dhiifama godhuus dhiifama godhuu baatus warra gochi hamaan irratti waggaa lamaan kana keessatti waggaa afran kana keessatti biyya keessatti hidhaa fi ajjechaan maqaa Abaa'oo Shaneetii walitti hidhata qabdaan hidhatti guuramanii haga har'aatitti nama Hangaasaan Ibraahim mana hidhaa seensisee hidhaa jirutu jira. Jalqaba Hangaasaan namoota kana akka isaan hidharraa gadhiifamaniif poolisii wajjiin mari'atee hidharraa baasisuu qaba. Ejjannoo kuuka jalqabaati. Lammaffaa irratti ajjechaa maqaa Hangaasaatiin raawwatame naannawa Harargee keessatti kana hunda maatii isaatiif kaasaa kafaluudha qaba. Kanaafuu dhiifamni warra Feesbuukaan ilaallatu. Dhiifamni Hangaasaa Ibraahim biyya faranjii teettanii dhiifama Hangaasaa godhuu hin dandeessan. Ka dhiibbaan irra ga'ee biyya keessa jira, ka ajjeefame biyya keessa jira, ka hidhe biyya keessa jira. Isaan kun Hangaasaa dhiifama godhanis
dhiifama godhuu baatanis dubbiin hangaasaa warra feesbuukaan makiinaa keessan keessa teettanii kolfaa akka barbaaddanii nyaachaa akka barbaaddanitti dhugaa akka waan xilaatummaa wayii hangaasaa wajjin qabdanii dhiifama sii goonee yogguu jettan hedduu safuu cabsuu keessanii jedhee fudhadhaa. Yaada kana fudhattanii dhiiftanii ummata bal'aa Oromoo gurra qalbiitiin na dhageeffadhaa. Hangaasaa Ibraahimii dhiifama godhus dhiisus ummata biyya keessatti ni darare. Ummata biyya keessatti ni abaa'oo shaneetii walitti hidhata qabda jedhee azzabetu dhiifama isaa godha. Yoo isaan dhiifama isaa godhan ana nan miine hangaasan, ana nan dhiinne hangaasan, ana nan azzabne hangaasan, warri inni azzabe, warri inni darare, warri inni hiisise biyya keessa jiran har'allee mana hidhaa keessaa rifeensa hooqataa jiran har'a sa'atii kanatti hin nyaataniif hin dhuganii isaan beeynu nama inni mana hidhaatti galche. Isaan san dhiifama gaafatu hangaasan isoo dhiifama gaafanne dura ammoo mana hidhaa dhaqee hidhaa keessaa isaan gadi haa baasu baga dhiifama gootaniif isin ammoo qabsoon teessan akka qabsoo feesbuukaa taate kaleessa isinitti himne gaafa nu dhugaa obboleessa kennaa gaafannu ilmaan gandaa ilmaan akkasii jettanii jeneraal Kamaal Galchuu ka bakka inni jiru nu quban qabne ilmaan Kamaal Galchuu jettanii nu waamtan. Isinii galee nuti ilmaan Kamaal Galchuu taane ilmaan ebaluu taane Kamaal Galchuu guyyaa takka gabbayee waa isiniin jedheen qabu. Bakki inni jirus hin beeynu quballee hin qabu. Isinii gala laakiin har'a tana isinii himaan. Obboleessa keessan dhiifama gootaniif isinii miti namni isaa dhiifama godhuu danda'u. Ummata biyya keessa jiru ka dararame ka azzabame ka beela'e ka hidhame nama amma hidhaa jirutu jira. Isaan sun dhiifama isaa haa godhan. Yoo isaan dhiifama isaa godhan isin warri biyya alaa jirtan isin ilaallatu dhimmi kun hojiin keessan feesbuuka. Warri feesbuukaan hojjettan hojiin feesbuukaa hiikkaa takka hin qabu. Ka inni tumsiise, ka inni ajjeelsiise, ka inni hiisise biyya jira. Maatiin isaa arbo shiriin isaa imimmaan gad naqanii booyaa jiran. Kan manne isaa ilmi isaa hidhaa jiru akka ilmi isaa hiikamuuf gaafachaa jiran. Kana godhi hangaasaa Ibraahim. Yoo dhugaa saba kanaaf quuqamte, yoo dhugaa saba kanaaf dalayte, Shimallis Abdiisaa wajjin rakkoo ati